Ayyena shuma akkam jirtu dhuftooniif ko'entoonni maatiiwwan chaanaalii koo bagana kan deebitanii gara chaanaala kootti dhuftan siin jedha. Guyyaadha kana waan ajaa'ibadha kan isin garsiisu. Arragaa kan isin qooddeetti dhufe akkuma agartanii amma iddoo kanarratti kan isin ilaalatti jirtan kun kilookii yookiin sa'aatii yookiin yeroo fakkaata jechaadha. Iddoo kanarratti kan ilaaltan kun garuu iccitii addaa namni hin beekne dhoksaa kan biraa of keessatti qaba jechaadha. Akkuma ilaaltan kana qofaa miti jechuudha kan keessatti argamu. Namni yerootii ilaalu waanuma yeroo agarsiisu qofaatii fakkaata jechaadha. Garuu immoo backgroundiidhaan hojii adda ta'e hojii ajaa'ibaa hojjetaatii jira jechuudha. Egaan hojiin isaas maal jechuun keessa hin hafu. Kanaaf amma kan isinitti agarsiisuta. Fakkeenyaaf mee bakka kanarraa al tokkootiif nan tuqa. Bakka kanarraa al tokkootiif nan tuqa. Akkuma agartanii milikkita wayii agarsiisaati jira. Meestii ammas wayiin tokkoon isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf akkuma agartan naannisee fidee dhufeen addanarra kaa'eetii jira jechaadha. Kanaaf ammas irra deebiin kanarraa al tokkootiif yeroon tuqu kunoo akkuma agartanii iccitii addaa naaf baaseetii jira jechuudha. Bakka kana keessatti suuraa dhokseetiin jira, viidiyoo dhokseetiin jira, akkasumas illee dabalata faayilota an barbaadu kamiin iyyuu as keessa kaa'achuu akka namni hin beekne akka namni arguu hin dandeenye godhee dhoksee eenyu jalaayyuu miliksee kaa'uutii danda'udha jechuudha. Kanaaf egaa hanga xumuraatti na waliin ta'uun daawwadhaa. Aappii ajaa'ibaa hedduu tokko isin fayyaduu fi isin gargaaruun isiniif qabadeetti dhufe hanga xumuraatti na waliin ta'uun daawwadhaan isiniin jedha. Chaanala koo subscribe godhaatii mallattoo bilbilaa kan fuulaan jirtu kana cuqaasuun ol godhadhaa. Yoo ol godhattan irraan kan hafe viidiyoon koo dafee hunda dursee isiniin qaqqabuun isiniin jedha. Kanaaf ol godhachuu hin dagatiin ashee kana tuqaati. Aappii guyyaarraa kana kan isiniif gadhiiseetti jiru weebsaayitii koo irrattidha waan ta'eef salphaatti argachuuf wanti isin gootan viidiyoo kamiin iyyuu yeroo bantan aappii an isiniif kaa'u barreeffama viidiyoo sanarra yoo tuqxan description box jala isiniif jira waan ta'eef argachuu ni dandeessu. Kunoo kanarra tuquudhaan daayirektii haala kanaattiin isin fida jechuudha. Isin booda dhumarraatii kunoo mallattoo daawunlood batanii kanaaf argattu jechuudha. Dhumarraatii mallattoo diimaan barreeffamee jiru kana daawunlood isa jedhu kana yeroo isin tuqxanii kunoo akkuma agartanii Play Store irraa yookiin daayirektii achumarraa bilbila keessanitti akkasiin gadi buufattaniif isinii fayyama jechaadha. Baay'ee tokko salphaadha. Appilikeeshinii nuti isin barsiisnu kamiin iyyuu argachuuf isin jedha. Hordoftoota amma ganii gallachuudha yoo yeroo gubiin jalqaba yeroo isin bantan haala kanaatiin isiniif baasa jechaadha. Kanaaf maal gootu Let's Start kan jettu bakka kanarra ni tuqxu. Iddoo kanarratti gaa akka isin paaswordii mataa keessanii irra kaa'attaniif isin gaafata waan ta'eef paaswordii mataa keessanii tummachuutii qabdu jechuudha. Akkamitti akka ta'e immoo isinitti nan agarsiisa. Kunoo mallattoo ishee kanarra qabuudhaan ni naannessitu jechuudha. Kunoo akkana ni gootu. Amma akkuma agartanii daqiiqaa fidee dhufeen 9 bakka jedhu kanarra kaa'eetii jira. Akkuma agartan saayitii kanas iddoo isaadhaa gara kan biraatti jiruutii hin danda'a. Amma kun akkuma agartan kun paaswordii konaaf ta'uu ni danda'a jechuudha. Egaan haala kanaatiin naannessuudhaan bakka fedha keessan irraa daqiiqaa isaaf saayitii isaa sirreeffachuudhaan paaswordii itti gochuutii ni dandeessu jechuudha. Amma gara 12tti nan deebisa saayitii. Amma gaa akkuma agartan paaswordiin koo 12 ruubirru jechaati jira jechaadha. Bakka kanarratti daqiiqaa konaaf barreesseeti jira. Kanaaf egaa akka naa ta'uusaa mirkaneeffadheen maalan godha jechuudha. Kunoo mallattoo ishee kanarraa al tokkootiif nan tuqa jechuudha. Geengoo kana keessa al tokkoof qofaa nan tuqa jechuudha. Kana tuqnaan naaf ta'ee jira paaswordiin kun jechuu kooti waan ta'eef kanarraa al tokkootiif nan tuqa. Akkuma agartanii irra deebiidhaan galchee akka yaadatutti naan jechaa jira waan ta'eef maalan godha. Akkuma agartan fidee dhufee irra kaa'eetiin jira. Si'a lammaffaa wal fakkaataa paaswordii galcheetiin jira jechuudha. Konformii gochaatiin jira. Kanaaf egaa amma yeroo dhumaadhaaf mallattoo kana keessa al tokkootiif ishee kanarraa xiqqoo qofaa narraa itti gamachaadha. Kanaaf nan tuqa. Waaw! Akkuma agartan egaa haala kanaatiin isiniif baaseeti jira jechuudha. Allawni jettu ajargii kennitanii fi bakka kanarratti gaaffii isin gaafatachaadha. Security questionidha. Kun kan inni isin gargaaruuf yoo akka tasaa paaswordii amma galchitan dogoggortan yookiin dagattanii haaressuudhaaf deebistanii argachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Kanaaf as keessaa waan fedha keessanii ta'e gaaffii kamiiniyyuu bakka kanarratti immoo deebii isaanii deebistu jechuudha. Bakka kanarratti immoo deebii isaanii deebistu. Amma kun online jedhee deebiitiin jira. Kun gaaffiin kun optionalidha jechaadha. Dhiisuu ni dandeessu yoo fedha keessan ta'e. Kanaaf maal gootu yoo fedha keessan ta'e qofa itti galchitu kanaan achi finish setup kan jettu bakka kanarra tuquun bukkee taruu ni dandeessu jechuudha. Emailii isin gaafata yoo fedha keessan ta'e galchuu ni dandeessu. Kanaaf amma kunoo galcheetan jira. Finish setup kan jettu kanarra nan tuqaa jechaadha. Kun akkuma agartanii
finish setup kan jettu dhumarra ni jirti. Okay ni jettu. Akkuma agartan haala kanaatiin gara kanaatti na fideetti jira jechuudha. Bakka kana keessaatii kun duwwaadha, kunis duwwaadha. Faayilota barbaadan kamiiniyyuu gadi fidachuu ni dandeessu. Kanaaf gamaal goona picture kan jedhu kana keessa yoo seenne suuraan ammaaf no faayil nuun jechaatti jira waan ta'eef faayila haaraa gadi fidachuuf maal goona mallattoo pilaasii kanarraa al tokkootiif ni tuqnaa jechuudha. Sadiin booda akkuma agartan import photo, import video, import audio, other file jedha, capture video, capture photo isiniin jedha. Kanaaf as keessaa maal filattu dhumarra kan jiru import photo kan jedhu kana ni filattu jechuudha. Kan al tokkootiif yeroo isin tuqtan akkuma agartanii suuraa akkasiin gadi fidattanii fi suuraa bilbila keessan irraa qabdan gadi isiniif tarreessa jechuudha. Suuraa barbaadan irraa gaa ni tuqxu jechuudha. Saniin booda move to vault kan jedhu bakka kanarraa al tokkootiif ni tuqxu. Akkuma agartanii suuraa keessan fidee dhufee as keessa isiniif galcheetii jira jechuudha. Viidiyoos yoo barbaadanii akkanumadha jechaadha. Kunoo viidiyoo keessan ni tuqxu. Suuraa barbaadanis faayila barbaadanis gadi fidachuu ni dandeessu waan ta'eef import video kan jedhu isa kanarra ni tuqxu. Gadi isiniif tarreessa. Akkuma agartan viidiyoo bilbila keessan irraa qabdan gadi isiniif tarreessa. Kanaaf waan fedha keessan ta'e waan taasisan jedhee filachuu ni dandeessu. Akkuma agartan complete jedheeti jira. Sekeendii muraasa kana gidduutti gannaa fideeti jira jechaadha faayila ko. Waaw baay'ee das nameedha. Egaan iccitiin appilikeeshiniin kun qabu kan biroon illee ni jira. Browser kan jedhu kana keessa yoo seentani browserii kana keessaati egaa iccitiidhaan waan barbaadan Google irraa sarchii gochuun viidiyoo barbaadan waan dasiisin jedhee ilaaluuti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Waa hedduudha jechaadha kan inni of keessaati qabu appilikeeshiniin kun baay'ee tokko kan das nameedhu aappii ajaa'iba ta'edha. Egaan suuraa as keessaa yookiin viidiyoo as keessaa yoo ol deebisuuti barbaanne gara gaalarii keenyaatti ol baasuuti yoo barbaanne maal goona kunoo al tokkootiif ni tuqna gadi qabuu qofaatu nurraa eegama jechaadha. Faayila gara gaalariitti akka ol deebi'uu barbaannu sekeendii lamaaf gadi qabna. Akkuma agartanii restore kan jedhu jira. Restore kan jedhu kana yoo tuqne gara iddoo duraan tureetti nuuf deebi'a jechuudha. Egaan haala kanaatiin fayyadamtanii faayilota gurguddoo ta'an keessa dhoksuu ni dandeessu jechuudha appilikeeshinii kana. Namoonni kan biroon appilikeeshinii kana yeroo banatti wanti addaa waan keessa dhokateeti jiru ittiin fakkaata jechuudha. Kun akkuma agartan saayitii qofaa waan dalagu fakkaata. Garuu iccitii keessa keessan isin qofaatu beeka jechaadha. Egaan jalqaba yeroo bantan kun akka kanatti isiniif baasa yoo ta'e maal gootu paaswordii keessanitti guutuu qofaadha. Paaswordii keessanis immoo itti galchuu fi kun akkuma sila isiniin jedhe mallattoo ishee kanarraa tokkootiif ni tuqxu. Saniin booda kun akkuma agartanii saayitiin sila hojjetaa tureen dhaabata. Paaswordii isin gaafataa jira waan ta'eef kun akkana naannessuun bakka paaswordii naafa ta'u hojjettanii irra kaa'atan irraa naannistanii irra ni keessu. Saayitii kanas immoo bakka paaswordii naafa ta'u hojjettanii irra keessan irra ni keessu. Anamma kunoo sila akkanumaan cufee waan jiruu fi kunoo akkanatti irra kaa'een saniin booda al tokkootiif ishee kanarra irra deebiidhaan kiliikii nan godhachaadha. Akkuma agartanii gara gaalarii koo viidiyoowwan dhoksee faayilota garaagaraa addana keessa kaa'ee namni kamiyyuu akka na jalaati nagarree barbaadutti na fida jechaadha haala kanaatiin. Kanaaf egaa haala kanaan fayyadamtanii yoo barbaadan kilookii isaatti fayyadamuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo faayilota garaagaraa kan namni akkasin jalaati arguu hin barbaanne aappii kana keessa dhoksuutti ni dandeessu isin jedha. Appilikeeshinii kana egaa oriijinaala isaa liinkii isaa diskiripshin booksii jala isiniif kaa'ee waan jiruuf achiin seenaatii buufadha isin jedha. Yeroo ta'an mara akkan isiniif qabadheef barbaaddu yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Bye bye.